kunis caakkaadha. Kana keessa bishaan guddaa ajaa'ibaa tokko jira. Bishaan hedduu guddaa jira. Ammas akkasuma wajjin as gubbaa mana namaa jira. Gaaruma kana keessa manneen namaa hedduu tokko jira. Deebi ammallee hoteelota as keessatti jira. Hoteelli asii kun biffee qaba, waa meeqa qaba. Garuu nyaata qaaliidha malee. Naalama bishaan hedduu guddaa tokko jira. Daawwadhaa isin janna kun hoteela halayyaa hedduu hamtu takka. Akka malee hamtuudha halayyaan tuni. Mee waan ajaa'ibsiisu ta'urraa isin ajaa'ibsiisurraa halayyaan ta'u osuma kana jirtu mana namaatillee mee gallaa halayyaa sana keessatti isin mul'ata amma. Mana argu jirtan mala. Halayyaa hamtu kana keessa namaa jira jechuudha. Shiboo sana gadda barraan gaa bakka ati kuttee jechuudha bara. Gaara akkanaa kanaa jira. Lafti tuni lafa hedduu natti bareeddee irraa takka. Duuba Naayiroobii irraa illee waa hedduun fagaattu. Oromoon dhuftee akka daawwattu affeereetiin jira gaafa Oromoo Naayiroobiidhaa kunoo. Mana gartanii amma. Bishaan totora magaalaa Tikaatii fi akkasuma kaampuni takkaat ollaa kana jira. Darmoonte jedhanii kaampuni ananas guddoo uummata adiiti. Bakka hedduu takka kaampuniin sun lafa akkaan hedduu bal'ooti kiiloomeetira ati gidduun babbanaa qabdi malee silaa waan guddoodha. Kiiloomeetira 30 farra lafa taasisu jira. Lafa akkasii jira. Sun hundinuu bakka achitti eela baasanii qabanii eelli isaanii sun ingizee ananas irraa obaasan walitti deebi'ee kana keessa dabraa jechuudha. Isin afeerra jirraa daawwadhaa kunoo. Kana malee ammas bishaan kun amma gaararraa gizee gajjigu akkana mee bishaan kanarra guddaa gaararraa gizee gajjigu akka malee nama ajaa'ibu tokko hedduu guddaadhaa sanaa daawwannu mee mallee obboleeyyan. Asiin kanneen akkanatti ilaalame paarkiin tun wallaahi hedduu guddoodha ammallee bakka hedduu bal'oodha. Akkasuma wajjin namni illee keessan jiru gaara bakka paarkiin jedhamu kun gaara akkanumatti taa'achuu ni dandeenya jechuudha. Amma asii ol bakka jirru kana ol hoteela jira. Hoteelli asii ol jiru kun gaafa reefu jennu sani biffee fa'aa waan akkasiiti. Yoo biffeen taane nyaata teessiti ifaatti dhufte haaretti siif godhama malee nyaanni godhamee lafa jiru biffee qofa hoteela kanatti. Nyaata godhamee lafa hin jirre sana waan akka lukkuu fa'aa chikin fa'aa naa dalagee yoo jetteen akka nuti beenu san osoo hin ta'in isaan akka tokko dalaganii hedduu qaaliidha. 700 fi chikiniin akka nu bira 400 sun soodaaf maal qabu sanatti 750. Biffeen ammoo nyaata gosa hundarraa naqatuu dandeessa. Garuu ammoo biffeen tulluu tana gubbaa jira hoteelli biffeen 1500 namta kan nyaatee quufuudhaaf akkasii dhinooti as gubbaa jira. Bootaan caffaranis qabaa jira. Waa hundaa waliin haa daawwannu isiniin jecha. Gara bishaan sanii dhiyaataa jirra. Nama ajaa'iba ilaalame. Asiin gaara kunis bishaanii kunis gaaruma kana keessa ilmi namaa galuu jira jechuudha. Gaara kana keessa jawwee akkamtu jira. Hidhamillee haa jiraatu kaydhaa qofan jiru huusii keessa yoo jiran jaalan sodaadha. Akka mataa keeyyatti nama keessa waan galu. Umurii ilmi namaa kana galuu jira jechuudha akkasuma achi. Hoteelli sun asiini duuba gaarri kun hedduu bareeda. Gaara kana daawwadhaa mee obboleeyyan.
nuti bishaan reefu simichaa ture kana bishaan sun kana daawwadhaa kuno meela la bishaan kana akkatti guddaadha inshallah viidiyoo kanatti aanu bishaan kanarra guddaadha tortora Naayiroobii irraa bahu fi ammallee innummaan kunuu kati deebu jechuudha tortorra kunis deebi'a kan Naayiroobii irraa bahu bishaan biyya kanaa guddaa walitti deebi'ee bakka bahuun dhaqnee isin garsiisuudhaaf inshallah qophiidha chaanala keenya kana Naayiroobii official tube kana subscribe nuuf godhaa waan Naayiroobii keessa jiruu fi Naayiroobii ala Keenyaa keessa jiru bakka isin jiru hundatti deemnee isin garsiisuudhaaf qophiidha nu wajjin taa subscribe like share nuuf godhaa galatooma isiniin jechaadha inshallah guyyaa isiniif qabuu hin danda'u garuu guyyaa naaf mijjaayetti bakka nama dhaqeetiin isin garsiisuutuun isin maqaan isiidha magaalaa Chitoo Kondoonyo jaan 14 Fos jaaniini 14 Fos san dhaqee isin garsiisuudhaaf inshallah yaadan qaba isinilleen dhagasuu na wajjin hirmaadhaa ilaaluudhaaf qophii ta'an isin jaa subscribe nuuf godhaa chaanala keenya like illee nuuf godhaa akkasii as gubbaa kun karaa makiinaa guddaa kanaatu deema karaa makiinaatis qarruma kanarra deema baqa waan akkanaa kanaa obboleen keenya nagaa naaf turaa isinin jaaladha bakka jirtanitti nagaa ta'a subscribe like share nuuf godhaa isinin jenna waan keenya keessa jiru daawwachuuf dhiyaadhaa welcome dhaddee namni akka kiyyaatti karaa argina jira har'a arge kun dhaddee tunguruu laaffattee jirti akka biyyaa sanii miti qoree isin fidaastu illee garraa kan kun dhiisuu jirti abbaa lamanaa wal bira jiran